Atummaan akka harree nyaadhu, akka harree dhugu, akka harree baradhuuti, akka harree hojjedhu. Hangasuma na sirba. Walii galle. Kanaafi amma kana biteeti. Yalla yoo walii galle. Ni wanaate na dhageeffatu abbaa keenyaatu garaan kiyyeetti hanqannaa kiyyeedhaan baasee harree naggattame si baasa. Kanaafuu hojii biyyaa fi abbaa kiyyaa keessa seenee. Maalik akkamitti soddoma irraa duwwaa fiddate? Fatanaa ganama kanaati. Maalik kun akkamitti namni nasiibuu malee gasima yoo guutuu yoo bar mee takkeen argatan namni akkamitti soddoma irraa duwwaa fiddame? Sababni dubbii tanaa iccitiin na harka hin jirtu abbaa kiyya harka jirti deemi abbaa kiyya gaafadhu. Maal jechuu kee? Iccitii gartee aan fatanaa duwwaa fidu tan abbaa kiyya beekaa deemi isa gaafadhu inni yaasi. Maalumaan maal teeme? Barumsa duraan dhibbarraa 8 fiddu, ha 30 irraa 29 25 fiddu. Akka maaltu maal teeme 30 irraa duwwaa fiddame mee naa mi'aal maqi. Abbaa atummaan akka harree nyaadduuti akka harreetti naa baradhu naan hin jenne. Dubbiin akkasii. Akkasi. Barsiisa. Ati dhiifamuu irraa ta'e. Isa anaa du'aan sabiya. Mee taa shaayii dhugdaniiti akkasitti deemtan. Lakki nama shaayiin dhuguuti. Garuma walii booddee waan akkanatti deebi'ee barnoota taa'ee. Nariin anaa gorsa laata. Anaa gorsa. Ayyaa si qajeelcha. Salaamu alaikum. Ijoolleen qonnaa kun gurra jirti. Atau kan buat era, waktu ke garis temani. Cincire. Bo? Mari gitu lah. Abba wana kana rallani ka hujumar re ditana mire. Hai nu naga pe. Astesi bo. Wah naga itu lebar. Namun tu korang kampung tak ada. Namun budak tak ada di taman tu. Hai. Nu naga pe hai. Hai ala pe. Ala tinggi tak? Ala pe itu. Ni kena. Mari das dulu mari kau. Darse mon tazo. Kalau mau khedin ko dara ba hujumar re ditana hujumar re dinu joju jara kumar re ti wa unda geisa jara. Sal makhiya. An amma dardarte sif fuisau jete khair fila. Anu Atimma akkam temmalle aqlin gorattu wat. nafusu sukun. Hujumar rabbi sanimmo. Ana kayfa dumma. Suma mo na birati. Anu mabakat kaya? No nanti. Anu mabakat. Duba me matawa ka Zakat lu. matawa ka La shakite min baqiya. takka abban kiyya sitti fuudha haani naan jenne arra gizee guyyaa keessa simpoosisuu deeman aan jette akkamitti si shakkineette dhuguma rabbii sanii moosa Hai. Akkamitti Mana mau zai? ummaa deebi. Akka harree nyaatamu jaan si nyaachuu dadhabne jennaan si fuuseetiin akka harree si nyaachuu. Kanuma akka harreen qoonqumate qofa godhu. San si fuusa jedhatu gaa. ni dadhabanii Si dadhabanii jira. Kanaaf uummata akka dadhaban jechuudha kan namni amma annaa akkuma jaamti. Akka harree nyaachuu kan deef. Akka harree rafuu deef. Akka harreetti hojjechuu deef. Akka harreetti labarachuu sin deef. Kanaaf akka harreetti waan nyaatu argattu. Kan sindeessu. Sittiin fudhaa. Sila akkam dardartee jirta waa dandeessaa. akka ajaa'ibaatti dardarumoo ni gaafatta abba yoo dhugumaan kunsitee galatoon nafuu Dardartee jirta. abbaa galatoon garuu waan takkaan seenu erga gartee nafuutu taateefu tabiraa ati deemtee gartee naa laalurra yooniin anummaan sitti dhadheewwatanii guyyuu laalu takkaa jira ammaasis tanuma ollaa keenyaa takkaa Jaalatu qabdaa. tanuma ollaa keenyaa takkaa jiraami Boru lageessitaami. Boru lageessitaami. boruma boruu tana Boru lageessitee Umriin ta'e. simattiin fuudhaan. abshir umriin ta'e darbu Amma naa rafu. abbaa gaariidha Rabbina amma. duraan abbaa gaarii miti sinjee abbaa gaariidha Ilma kiyyaan immoo. abbaa gaarii Banki nama gaarii dha gartee nama gaarii miti banki nama gaarii dha banki yamuun hin beeka nama gaarii dha banki yamuun hin beeka innaa nama gaarii ta'uu isaa kun fuudha geesse si fuudhuun qabaa naan jee jabaadhu
naa baradhu jabaadhu naa nyaadhu jabaadhu naa dhugi naan jedhee na gorfatee akkaan jabaadhee hojiillee isaa hojjedhu akkaan jabaadhee jaartiillee bulfadhu sina fuudhe inni kun nama gaarii miti jettaa nama gaarii keessa kutee siifun beekne malee dhugaa abbaan kiyya dhugumaan nama gaariidha Apa? Maaltu maal ta'e? Maaltu maal ta'e darati? Maal ta'e dubbee madoo kan darati eessa deemtaa miti? Akkeessin jee mee yoo kana leef zaabtaate maal afaan dubartumaa beekaati ani sinirraa hin gabbaa mee gaafadhuti waan isiin taate naa barime kanuma dhuftee arragaluu jechuun kun qaalee guddoodha mee rakkuma jirtu naarraa bari booda naaf himtaani. Mee maal jettan? Mucaahe, bultii keessatti illee harummaa irraa nafa. Harumma sana ofu jira. Harummaani? Namaa deemuuf. Intalatiyya maal masu godha mucaan kun? Inni deemaan. Mee dhaabbadhu yaa intalatiyya akkasii miti jarjaranii amma waan inni itti jiru ammaan isa gaafa. Boo? Ilma miti yoo nama akka harkatti akkasii laatuuf maal godhu? abbaatummaa waan hojjettu hunda akka harreetti hojjedhuu naan hin jenne